Yoo akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kana irratti waa'ee dhukkuba cabxoo mallattoowwan dhukkuba cabxoo sababoota dhukkuba cabxoo nutti fidan yaaliiwwanii fi qorichoota mana yaalaa yeroo deemtan sinii kennamani akkasumas immoo sakatta'insa yookaan mirmaraa yeroo mana yaalaa deemtan sinii godhamu ilaalla. Dabalataan immoo namni tokko dhukkuba cabxoon qabamee erga yaalii yookaan qoricha fudhatee booda yookaan immoo erga qorichi ajajamee fi xumuree booda akka dhukkuba sanaan deebi'ee hin qabamne maal gochuu qaba maal fa'aa fayyadamuu qaba kan jedhu ilaalla. Akkasumas immoo dhukkubni cabxoo yeroodhaanii fi dafee hin yaalamne miidhaawwan akkamii qaama irra geessa kan jedhu ilaalla. Kanaafuu viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaala. Akkasumas immoo gaaffii fayyaa wajjin wal qabaatu kamiyyuu qabaattan yookaan immoo viidiyoo kana irratti wanti isin hin galle yoo jiraate koomentii irratti naa barreessaa. Dabalataan immoo namoonni rakkoo fayyaa kamiyyuu qabaattan yookaan immoo rakkoo dhukkubaa qabaattan mana yaalaa keenya qaamaan dhuftanii nu mariisuu fi yaalii argachuu barbaaddan bilbila mana yaalaa keenya irratti beellama qabattanii qaamaan dhufuu ni dandeessu. Yoo chaanaalii fayyaa keenya kana haaraa taatan immoo chaanaalii keenya subscribe, like fi share gochuun maatii ta'a nu faana tura. Dhukkubni cabxoo infekshinii yeroo walqunnamtii saalaa nama dhukkuba kana qaburraa gara nama fayyaatti kan darbu yeroo ta'u akkasumas dhangala'aa qaama saalaa keessaa ba'uu fi qaama keessaa ba'uun tuttuqaatiin namarraa namatti darbuu danda'a. Dabalataan immoo dubartoota dhukkuba kana qaban yeroo ulfaa fi yeroo da'umsaa gara daa'ima isaaniitti darbuu ni danda'a. Dhukkubni cabxoo infekshinii baakteeriyaa gonooriyaa jedhamuun kan dhufu yeroo ta'u dhukkubni cabxoo qaama saalaa taa'umsa qaamaa gadaamessa dubartoota arraba afaanii ijaa fi qoonqoo dhukkuba miidhu yookaan hubu yeroo ta'u namni dhukkuba cabxoon qabame yeroo duraa mallattoo kan hin agarsiisne yeroo ta'u baakteeriyaan infekshinii fide sun erga qaama miidhee boodadhaan mallattoo agarsiisuu kan jalqabu. Akkasumas mallattoon dhukkuba cabxoo agarsiisu qaama miidhee irratti garaagara yeroo ta'u akkasumas dhiira dubartii fi daa'ima irratti mallattoo garaagara agarsiisa. Mallattoowwan dhukkuba cabxoo dhiirota irratti agarsiisan yeroo ilaallu dhukkubbii fi gubaa yeroo fincaan naannoo qaamaa fi garaa gadi irratti dhagahamu. Qaama saalaa dhiiraa keessaa dhangala'aan furdaa adii fi foolii badaa qabuu fi malaa fakkaatu yaa'uu yookaan bahu. Dhiita'uu fi dhukkubbii naannoo cidhaan qaama saalaa dhiiraa irratti itti dhagahamu. Akkasumas madaa'uu qaama saalaa dhiiraa yeroo ta'u mallattoon dhukkuba cabxoo dubartoota irratti agarsiisu immoo qaama saalaa hooksisuu fi dhangala'aan furdaa fi foolii badaa qabu qaama saalaa keessaa yaa'u akkasumas halluunsaa adda kan ta'e. Akkasumas dhukkubbii yeroo walqunnamtii saalaa raawwatanii fi yeroo fincaan itti dhagahamu. Akkasumas dhukkubbii garaa irraa gara qaama saalaa yookaan gadaamessaatti itti dhagahamu. Qaamni saalaa isaanii madaa'uu fi dhukkubbii garaa fi gubaa yeroo fincaanii itti dhagahamu. Yeroo marsaa laguu yookaan peeridii isaanii jidduutti dhiiga arguu fi yeroo walqunnamtii saalaa qaamni isaanii dhiiguu yookaan immoo qaama saalaa isaanii keessaa dhiigni yaa'u. Mallattoon dhukkuba infekshinii gonooriyaa taa'umsa qaamaa miidhee agarsiisu immoo taa'umsa qaamaa hooksisuu fi dhangala'aan taa'umsa keessaa yaa'u. Dhukkubni infekshinii gonooriyaa ija miidhe immoo mallattoo dhukkubbii ijaa fi ifa aduu keessatti ilaaluu dadhabuu fi ija keessaa dhangala'aa yaa'u. Akkasumas mallattoon dhukkuba kanaa qoonqoo miidhee agarsiisu immoo dhukkubbii qoonqoo fi dhiita'uu naannoo qoonqoo. Dhukkuba cabxoo kanaan qabamtanii gara mana yaalaa yookaan immoo hospitaala yeroo deemtanii gosa infekshinii fi gosa dhukkuba keessanii adda baasuu fi yaalii yookaan qoricha sirrii sinii kennuuf sakatta'insi yookaan mirmaraa garaagaraa sinii godhama. Sakatta'insa yookaan mirmaraawwan kana keessaa sakatta'insa dhiigaa fi sakatta'insa fincaanii, sakatta'insa swaab teestii yookaan immoo dhangala'aa qaama saalaa keessaa ba'us haa ta'u qoonqoo keessaa ba'u fuudhuun laaboraatoorii keessatti ilaalu. Akkasumas sakatta'insa HIV fi vaayirasii turuu yookaan immoo heeppaataayitasii. Dabalataanis ogeessi fayyaa yookaan dooktarri si yaalu sun sakatta'insa yookaan mirmaraawwan garaagaraa dabalataa kan amma isinitti miirraa addatti isinii godhuu ni danda'a. Namni dhukkuba cabxoo kanaan qabame gara mana yaalaa yeroo deemu jaalallee yookaan haadha manaa walqunnamtii saalaa faana raawwatu sanas haa ta'u yookaan immoo yoo dubartii taate abbaa warraa ishee waliin deemuu qabu. Sababni isaas namni dhukkuba cabxoo kanaan qabame dubartiis haa ta'u dhiira yeroo mana yaalaa deemu qobaasaa qofa deemee yoo yaalame faayidaa hin qabu. Sababni isaas namni dhukkuba cabxoo kanaan qabame dhiiras haa ta'u dubartii yeroo mana yaalaa deemu qobaasaa deemee qofa yoo yaalame faayidaa hin qabu kan isiniin jedhe yeroo walqunnamtii saalaa raawwatan nama hin yaalamne sanarraa itti darbuu yookaan deebi'ee qabamuu waan danda'uufidha. Kanaafuu namni kamiyyuu dhukkuba cabxoon yeroo qabamu jaalallee yookaan abbaa warraa yookaan immoo haadha manaasaa waliin deemeeti kan yaalamuu qabu furmaata dhaabbataa fi deebi'ee akka hin qabamneefi. Dabalataan immoo namni dhukkuba cabxoon qabamee yaalii yookaan qoricha fudhatee wanti inni gochuu hin qabne uffata keessaa yookaan paantii duraan uffachaa ture sana deebi'ee uffachuu hin qabu hunduma isaa jijjiiruu ni qaba. Sababni isaas dhukkuba kanaaf yaalii yookaan qoricha fudhatee uffata keessaa yookaan paantii duraan uffachaa ture deebi'ee yoo uffate infekshinii sun deebi'ee achirraa isa qabu waan danda'uufidha. Dabalataan immoo namni kamiyyuu dhukkuba cabxoo kanaan qabamee gara mana yaalaa deemee qoricha erga fudhatee booda yoo xiqqaate guyyaa 7 hanga qoricha xumuruutti walqunnamtii saalaarraa fagaachuu yookaan immoo raawwachuu hin qabu.
Infekshinii yookaan dhukkubni cabxuu sun guutummaa guutuutti dhiiga isaa keessaa fi qaama isaa keessaa bahuuf ji'a 3 booda sakatta'insa yookaan mirmaraa cabxuu yookaan immoo sakatta'insoota mana yaalaaf dhukkuba cabxuutti kennaman gochuun baay'ee murteessaadha. Deebi'ee akka hin qabamnee fi dhukkuba cabxuu kanaan qabamtanii mana yaalaa deemtanii erga dhukkubni fi gosni infekshinii keessanii adda bahee booda qorichoonnii fi yaaliiwwan garaagaraa isinii kennamu. Yaalii yookaan qorichi dhukkuba cabxuuf kennamu yeroo mana yaalaa deemtan gosa dhukkuba keessanii fi gosa infekshinii sana fide irratti garaagara yeroo ta'u, qorichoonni yookaan yaaliiwwan dhukkuba cabxuuf kennaman bifa marfeetiinis haa ta'u bifa afaaniin liqimsamu guyyaan isaanii garaagara ta'uu ni danda'a. Sadarkaa infekshinii keessanii fi gosa infekshinii keessanii irratti guyyaan isin fudhattanis garaagara ta'uu danda'a. Akkasumas dhukkubni cabxuu irra deebi'ee nama qabe yookaan immoo riikarantii kan ta'e yaaliin yookaan qorichi isaaf kennamu addaa fi sakatta'insi isaaf kennamus addadha. Dhukkubni cabxuu walqunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabnee fi haadharraa daa'imatti akkasumas immoo tuttuqaa qaamaan namarraa namatti kan darbu otoo hin yaalamiin turaan maseenummaa yookaan dhala godhachuu dadhabu akkasumas immoo kaansariiwwan qaamaa tokko namatti fiduu danda'a. Akkasumas immoo dhiirota irratti yeroo walqunnamtii saalaa dafanii xumuruu fi rakkoowwan qaama saalaa baay'eef nama saaxila. Dubartoota irratti immoo yeroo walqunnamtii saalaa dhukkubbiin itti dhagahamu, qaamni saalaa isaanii dhiigu, akkasumas immoo daa'imni garaa akka hin teenye yookaan immoo ulfaa'uu akka hin dandeenye yookaan immoo yoo ulfaanis immoo garaatii akka ba'u gochuu. Akkasumas rakkoo qaamaa fi rakkoo sammuu baay'ee kan namatti fidu yeroo ta'u, kanaafuu namni kamiyyuu dhukkuba cabxuu yookaan immoo barmaataan dhukkuba dhiiraa kan jedhamuun yoo qabame dafee yaalamuun murteessaadha. Egaa viidiyoo fi ergaan fayyaa har'aaf qabadhee isinii dhiyaadhe kana fakkaata ture. Akkuma sila isiniin jedhe viidiyoo kana irratti wanti isiniin galle yoo jiraate yookaan immoo gaaffii fayyaa wajjin wal qabaatu kamiyyuu yoo qabaattan koomentii irratti na barreessaa. Akkasumas viidiyoo yookaan ergaan fayyaa har'a isinii dhiyeesse yoo isinitti tole immoo chaanaalii kana saabskiraayib, laayikii fi sheer gochuun maatii ta'a. Dabalataan immoo akkuma sila isiniin jedhe rakkoo fayyaa kamiyyuu qabaattanii mana yaalaa keenya qaamaan dhuftanii nu mariisuu fi yaalii argachuu warri barbaadan bilbilli keenya piroofaayilii irra jira. Achirratti beellama qabattanii dhufuu ni dandeessu. Egaa viidiyoon fayyaa har'aaf qabadhee isinii dhiyaadhe kanuma fakkaata ture. Viidiyoo itti aanutti hanga wal agarrutti nagaan tura. Fayyaa hin dhabinaa.